أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بليين ورين قرتدوبا وردفتو برهم ميديا سجنتا تنيا تن فيان فايا جت ورتدوبا جلقبو في سجنتا تنا قرتدوبا نما tokko hawaan gartee nuti irraa dubbannu kana qabu ni fayyaddi gartee duuba jenneeti haga ta'u gartee duuba abdii takka gartee duuba rabbirraa abdii qabna. sheer waliif godha insha allahu taala. arragaa akkuma maduree gartee duuba barreessinee jirru dhukkubni gartee duuba asmii yookaan gartee duuba saayinas خجامو خجرت دوبا فنيان نما يشوفو خجرت دوبا لاجا نما يشوفو خنما هتفتشيسو مال الرا جرت دوبا أسمين تون قامت سامالي خنجو دكتورة خنيا وجين جرت دوبا أجاتو كويسنيف إبسوداف يلا إن شاء الله تعالى شيء واللي بدا ما محمد يروح الدو جرت دوبا ركوبا أسماء خنان نموني خيني قرتي إدو الدداتي ني ركتن ساينس أمالي قرتي دوبا فنيان كان نينياتشو وان أجاي قرتي دوبا الددات جرا مي قرتي ولما قلتي خمس ساينس وسواس ميتين دايني ساينس هم قرتي دوبا مالي رانمت دوفا قرتي دوبا خمسي إسا مالي لفا فلتمو لفا قبنامو لفا أوا قرتي دوبا من مال الرأي خمسة سا نمط فإنهم قلت دبا أردتوا خيني قلت إبسا. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة ربي آخذ بناسيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أبليين كينيا بكا جيران شفتي بها في دها تيسو لفار خجران هنده ركبا أمان تنا في خنر ربنا جيسنا باس بيجادا غافيت يا ربي أكا أتينا غافت تدي بيسيلا لجتودا دوبا لكم نسايناس جامو كوني وريتوكو سامبور جاني الارجيك اللي جاني لكم نخوني خاينسي إسا جيجيرا مكلينسا akka teessuma lafaatti jijjiirama qilleensaa bifa diifafaatiin nama dhufa jechuudha. Yoggaa nama dhufee namni sun shurufkaa waa takka illee arguu hin danda'u, hoggasuma ittifata. Ija nyaachisa, funyaan keessaa nyaata, gurrinis akkasuma nyaata, laagaa keessaas ni nyaata jechuudha. Hoggaasanii namni kun hedduu ni ittifata. Bisaan xaliilaa funyaan keessaa yaa'a. Fuula isaa kanallee ni jijjiiree jechuudha, akka gurraachoonsuu godha jechuudha. Dhukkubni kun deebi'ee hoggaa ture gara diiqan nafas takka asmiitti jijjiirama. Baalgamarraa as jedhaniin hoggas baalgama mataa keessa ruxuubummaa jiini guuteerraayi namichi hoggaasanii attifata jechuudha. Dhukkubni hedduun funyaaniin nama seena garmaatti fannoo kanaan sababaan namni tokko takkaa attifatuuf takkaa qufa'uuf shurufkaan qarri sombaa kun bakkee jiru sombii lubbuu tana keessa jira, mataan sombaa arma jira. Waan alarraa as seenu kana isaatu laala dabarsuudhaaf waan isaan taane yoo taate wanni isa dhufe sana attisoo tanaan firraa deebisa. Takkaa qofaan firraa deebisa jechuudha. Dhukkubni kun akka qaama keessatti gadi hin siranne sombi kun ni dhoofta jechuudha. Attifatuudhaa fi dhukkubni tokko yoo ka'e funyaanirraa ka'e
لاقان قد بوئي قرأ صنباسينا قرأ صنبو قاسن دبتيتي اتفتا دبتيتي قفا جيتشو خراسن قرأ صنبا خنرتي جيدا في قبنتي واني سمور قبوتو تون هدو ماتي جرتوف كان في الراديبسو تكا اتفتا تكا قفا جيتشو هقاسني ونخوني ساينس يعني namni kuni waan dhukkubni kun irraa ka'u eeggatuu qaba. Amma fakkeenyaaf yoo bakka shuruuf kaan takka jirtutti hada waan isa bira hin jirre ittisuun isa mudatte furmaata hoggaa san harkatuuf afaan banatee funyaan cufee akkasa hattifatu qaba. Hoggaa afaan banee hattifate hattisuun sun irraa dhaabbata. Hattisuun sun heddummaannaan dhukkubni sun itti heddummaate jechuudha. Dhukkubni asmiidha diiqaa maali saayinas takkaa'u samboor jenne kuni deebi'ee booda gara xiixxuu dhukkuba jeniin takka asmii jeniin sani gabbu'a jechuudha. Gaafa qara sombaarra gabbu'ee hafuura baafachuu dadhabsiisa, qofaa gogogaa dadhabsiisa, gateetii tanaa fi qoma tana ni ulfeessa jechuudha. Gaafa san dhukkubni kun maal jedhama? Gara asmiidhaatti jijjiirama jechuudha. Walumaa galatti immoo dhukkubni asmii maalirraa nama qaba yoo jenne dhukkubni asmii kudhiifiifuu bifa lama qaba. Tokko rabu'aa jedhaniin tokko diiqan nafas jedhaniin. Tokko dhukkubni kuni sanyiin kadabruu jira. Abbaarraa ilmatti haadharraa ilmotti kadabruu jira jechuudha. Suni gosaan kadabruu jira. Kara biraatiin jijjiirama naannoo qilleensaa amma bakka qilleensi faalame jiru fa'aa yoo dhufte deebi'ee odootuma si axxifachiisu odooma afaan si nyaachisuu si qabuu dhukkuba danda'u jechuudha. Bifa tanaan nama dhufa. Mee dhukkubni as saayinas kun gartee duuba yeroo hedduu nama isa qabu malmafaa gartee yeroo xaragan namni gartee bakka saayinas qabu takka suma deemanu yeroo bakka kushaanni jiru dabran namakka diifamillee wajji wal qabatee gartee duuba diifamillee yeroo takka takka kana irraa nama qabu yeroo bakka chaafuu dabran kana mee gartee duuba waan kana jalqaba isaa akkuma himne saayinas unni jaamu kuni jalqabni isaa akkuma gartee duuba bifa diifaa kanaanii bakka chaafuu isaa nama dhufeechu waan namatti chaafamoo maali gartee garaagarummaan isaa fi diifa da'uudha kun ka'umsi yeroo takka gartee waan wal fakkaatu jecha bakka chaafuu tanarraa takka bakka kushaa isaarraa diifamillee nama qaba saayinasillee gartee duuba nama ka'a. Walitti dhaadha diifaa wajji moo akkami waan kana gartee duuba meeqa hubannoo waan kana qaceella argannu addunuu baasa. Garuu inni cuftinuu dhukkubuma hoggaa eegalu gara funyaaniitiin eegalu diifafni waan dhufee dabraati. Waan akkuma ammaa balaa biyya keessa jirtuunatti sa'aa dhufetti namarra wal ga'ee wayitti isaa murtaawetti wayitti vaayirasni isaa sun du'ee dhabametti kan nama dhiisu jechuudha. Sanii fi saayinas kun adda. Garuu diifafni sunillee nama kamitti irra heddummaata nama dhukkuba saayinas qabu katakkaahuu dhukkuba asmaa qabu kanatti irra heddummaata. Akkuma dhukkubni amma biyya keessa dhufe kunillee yoo rabbii nama hundarraa haatiisu kan itti heddummaatu warra kana jechuudha. Kan hoggaa qabe itti jabaatu warra kana jechuudha. Dhukkubni saayinas jedhamu namichi isaa dhukkuba san qabu waan takkallee shurukkaa waan sanii funyaan isaa tuyinaan hoggasuma attifata. Funyaan isaa ni belbela, fuula isaa ni gubaa, ni gurraachomsalleedha. Ka'ii teessullee ni jira. Suni gala araarjii kaajanii. Namni sun waan irraa eegamuu qaba. Dawaa isaaf murteeffame fudhatu qaba. Amma yoonii fi dhukkuba saayinas taate funyaan isaa tokko ni hidhama, tokko ni banama jechuudha. Ni nyaata tokko hafuura baafatu dhorkee tokko cufa tokko banama jechuudha. Hoggaasa waan itutti qanani'uu qaba. Waan
qabbanu waan akka aananii kanarraa fagaatu waan akka khillee lukkuu tanaas eeggatu qaba yoo alaarjii qabaate aanan irraa khusuusan fagaatu qaba foon looniitis eeggatuudha qaba waan balgama kaasu waan gartee jiidhaa fi qabbana qaama kana keessatti heddummeessurraa eegamu qaba jechuudha. Namtichi dhukkuba asmii qabullee bifuma saniini laalama jechuudha. Ammoo namichi dhukkuba asmiidha qabu yoo dhukkubni kun gara asmiidhaatti kan jijjiiramu taate dawaa isaaf murtaa'e fudhatuudha qaba. Dawaa qara sombaa kanarra akkuma reefu dubbadheetti qabbanaa fi jiidhaa jira jechuudha. Hafuura sirrii baafatu dadhabsiisa. Taraka takka qabbanaa cufa taraa takka immoo jiidhaa cufa. Kanaaf yeroo dhukkubni kun isa mudatetti namichi kun waan taftiiha takka banu sudada funyaan isaa kana banu fudhatu qaba. Dawaa isaaf murtaawee jira dawaa kana fudhatu qaba jechuudha. Mee dhukkubni saayinasi kun gurra yeroo tokko tokko gartee namni isa qabu gurris ni nyaata ijji ni nyaatti laagaa tana keessa akka waan gartee duba hin nyaattu inni kun alaamaa adda addaa agarsiisa. Maali gurraa wajjin gartee duba wanni gartee duba wal qabachiisu yoo ni qabaa gartee duba saayinasi kun. Waan kun hundinuu qara sombaa sanirraa somba isaa dide jechuudha. Madda sombii isa amma namni dhukkuba san hin qabne somba isaarratti jiidhaa fi qabbantii yeroo hunda murteettiin jirtu jechuudha. Qabbanaa fi jiini dhabamuus hin ta'u dawaamuus hin ta'u. Taraa takka oowwii taraa takka goggoginni taraa takka jiini taraa takka qabbantii jiraatu qaba. Wanni kun tanshi'aan isiidhaa akkuma reefu dubbannetti hadhooytuu irraa eegaati. Hadhooytuun tun balgamatti jijjiiramti. Balgama jechuun ma'aanaan isaa akkuma namaan dura dubbadhetti qabbanaa fi jiidha jechuudha. Qabbanaa fi jiini kun akkuma dhukkubni vaayirasaa qaama namaa keessa hoggaa seenee bakka isaa murtaawetti deemee bakka sanirraa balaa namarratti argamsiisutti hadhooytuun teenyatu yoo hisaabaa baate jechuudha. Matakkaa hadhooytuun namaatuun gosa afur jee ammaan dura dubbadheetiin jira. Takka balgama jennee jirra, takka sawdaa'ii, takka safraa'ii, takka damawiyyaa jennee bakka afurii qoodamtee jirra. Isin tun hundinuu qooda isiif murtaa'e taqaama namaatti fayyaa namaatti tiisitu qabdi. Gaafa isiin tuni gartee heddummaate sombi keenya jiidha sanirraa fi qabbana sanirraa oowwii dhabamee oowwii waan sanirraa dhorku dadhabamee sababa hadhooytuu tanarraa namichi haxxifannoodhaa fi qufaadhaan furmaata dhibdee kanaa barbaada jechuudha. Gizee san sombii isaa dadhabee qarri isaa dhukkuba sombaa otoo hin jiin qara sombaa kanarra jiini jiru suni balaa san dadhabeeti jechuudha. Amma wanni akka niimooniyaa maaree jennu hundinuu bakki seenuun bakka tana bakkuma tanaan seena sanis qufaa'uudhaa fi haxxifatu maaliif irraa deebisa alaamuma saniin dhufa. Haa ta'uutii namtichi dhukkubni kun qabe yoo dhukkuba asmiiti ta'e namni suni dawaa isaaf murtaa'e waan qabbanaa fi hadhooytuu tana ofirraa eega baasee qaamni isaa qulqullaa'e takka haqqisaadhaan waan kana ofirraa baasee egaa akkanuma haqqisuu miti ajaja gartee doktoraatiin ajaja nam ogummaa waan kana qabuutiin haqqisee wanni kun eega irraa ba'e booda waan oo'aa fi qabbana oo'aa fi goggogina san bakka qabbanaa fi jiinii dadhabsiisisa waan san sabachiisa yeroo murtaa'e fudhatu qaba. Amma fakkeenyaaf asmaan isaa yookaan turu taate ajaji afurii faa dawaa fudhatu isa barbaachisa. Akkasiin dawaa kana fudhata jechuudha. Waan irraa eegamuu qaba. Namichi kuni namichi dhukkubni asmii yookaan isa qabu taate hirriba guyyaarraa dhowwamuu qaba. Guyyaa rafuun qabu.
nyaata qaama isaa irratti ulfaatu nyaachuu hin qabu. Nyaataa fi bishaan wal faana fidee dhuguu hin qabu. Maaliif dadhabina somba sana irratti argamsiisa jechuudha. Aanan eeggachuu qaba. Foon loonii eeggachuu qaba. Nyaata kawaamii hajaan gartee oowwaa qaama isaa furuuta qaama isaa kana hidda isaa qaama isaa kana oowwisuu danda'u nyaachuudha qabaan jira. Jazakallahu khairan waa hedduu gartee duuba baranne dhukkubni gartee duuba gaafii xumuraa dhukkubni gartee duuba saayinas takka asmiin kun yeroo taataa gartee duuba waggaa iddoo takka jijjiiratan illee nama gartee duuba fayyuuni jira hunduma moo gartee gosa qaba kunoo gaafii gartee gaafii xumuraa waan ta'eef. Dhukkubni garii qilleensa jijjiirratuudhaan amma namni tokko dhukkubni asmii kun amma asliin isaa qabbana jennee oowwallee ta'uu danda'a. Amma nama tokko dhukkubni isaa lafa qabbanuutti yoo kan isa qabu taate qilleensa biyya sanarraa bahee biyya biraatti yoo jijjiirrate ni wayyaawa. Maaliif wayyaawa? Oowwas qabbanachirra jirti jentu sottuu irra ta'e jechuudha. Qilleensa naannoo saniiti qeebala qaamni isaa kun yoo arma qabe jechuudha. Amma nama tokko jira kan ammoo lafa oowwituutti isa qabu jira. Namichi lafa oowwituutti dhukkubni isa qabe suni gara lafa qabbanuutti hoggaa dhaqee qilleensa sanii wal qeebalaa itti wayyaawa jechuudha. Akkasii jechuudha. Duuba gartee duuba kabajamtoota hordoftoota daawwattoota Burhaan Miidiyaa sagantaa teenya gartee duuba kan waa'ee saayinsii fi gartee asmaa wajjin wal qabatee barumsaa guddaa gartee duuba doktora keenya Sheekh Mahammed irraa argachuu gartee duuba akka argannee jirru takka waan hubannee jirru gartee duuba abdiin qaba. Mee gartee duuba gorsa miishoo irratti gartee waliin dhaamtuuf maali gartee duuba dhaamsilleen keessa ture gartee haasawaa gartee duuba ilaamaa goone kana maal ta'uu qaban waan kanarraa if eeggachuuf fakkeenyaaf saayinasumarraa gartee duuba. Saayinas haa ta'u dhukkuba diifafaa haa ta'u dhukkuba asmii haa ta'u namichi asmii guyyaa rafuun qabuun eeggatuu qabaan sin jirriba guyyaa eeggatuu qaba. Waan nyaataa fi dhugaatii wal faana jarjarsuu hin qabu. Nyaata qaama isaa irratti ulfaaturraa eeggatuu qaba. Nyaata ho'aa eeggatuu qaba jechuudha. Namoonni immoo dhukkubni bifa amma diifafaa fi dhukkuba saayinas jenne kanaa fi dhukkuba gara funyaaniitiin nama seenu cufaafu namni hoggayyuu nyaata isaa keessatti waan akka zanjabiil waan nyaata ho'aa kana hafuura somba isaa baafachiisu kana itti qananii qaba. Akka qurxummii fa'aa waan baalqama guddisaa waan akka foon loonii nyaata ammaasii akka qaama isaa irratti ulfaatu cufaahu irraa eeggatu qaba. Waan coomallee eeggachuu qaba. Nyaata cooma qabu ani kanumaan dhaamaaf jechuudha. Akkasanirraa achi dabree dawaa jira namichi kun yoo kan dhukkubni kun irra turu taate laalamee haga ji'a afurii ka dawaa fudhatuu qabu jira. Haga ji'a lamaatti dawaa fudhatuu jira. Akkasumaan eegumsaa wajjin fayyan jechuu isin rabbiitti. Jazakallahu khairan hedduu galatooma sheekh keenya gartee duuba galatoonfachuu barbaada. Sagantaa teenya egaa kabajamtoota hordoftoota keenya warreen gartee duuba biyyoota adda addaa jirtan dhukkuba zamanaa kan gartee duuba amma deemaa jiru hamaa kana jalallee gartee rabbiin najaa bakka jirutti namu haa baasu. Inshaallahu ta'ala gartee rabbi kadhachuu zikrii gartee duuba akkasuma tawbaa gama rabbii deebi'uu haa heddummeessinu. Barnoota hubannoo gartee waa'ee asmii saayinsii fi akkasuma gartee diifaallee wajjin wal qabsiifnee sheekni keenya waan baay'ee nu gorsee jira nuuf ibsee jira. Inshaallah gartee duuba ibsisaa kana akka itti fayyadamnee waan takka jalallee gartee baraaramuu dandeenyu waan akkanaa fakkaatu. Wanni ammaa kulleen gartee uuma kana wajjin wal fakkaatan namatti fakkiisuu kana wajjin gartee ni qaba. Akka gartee duuba hubannoo sheekh keenyarra kan gartee duuba waan ulfaataa akkasuma gartee waan qaama keenyaaf gartee duuba oowwa kennu waan ulfaataarraa gartee fagaachuu waan qaama keenyaaf oowwa kennuuf gartee duuba fayyadamuu akkasuma gartee duuba waan kana yoo goone gartee duuba jalaa tokko baraaramuu dandeenyeeti abdii qaba. Waan kanarraa egaa keessaan nu gaafattanii inshaallahu ta'ala gaafii deebii gartee isiniif kennu doktorri ni danda'an. بارك الله فيكم الرأس كنتم يسمعون مرة هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.